Nagaan nagarra caaluu nagaan waaqayyoo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf habayyatu hordoftoota Qeddoo YouTube jedhu jalatti kan argamtan argamuuf kan jirtan hunduma keessaniifu jirtu nagaa keessanii isiniin jechuun jaaladhaa. Har'as viidiyoo qabadhee dhufee jira. Viidiyoota garaagaraa irratti dubbachuu kootiin dura abbaa hiyyeessaa dhiiraa qoraan baatee jireenya isaa jiraatu yeroo jalqabaaf tokko hidhee kan hin argee jechuudha. Eeyyummaan egaa sanyiin namatti dhuftu, zariin namatti dhuftu, guyyaadhaan maddee namatti hin dhuftu. Haa ta'uyyuu malee immoo waaqayyo guyyaa namaaf qaba. Ani yeroo kana kaameraas yookiin immoo teknooloojii baay'achaa jiru kanas baay'ees nan galateeffadhas, baay'ees immoo wanta fokkisaa wanta safuudhaan alaas namatti agarsiisaa jira. Garuu immoo haati hiyyeessaa, abbaan hiyyeessaa, dhalli hiyyeessaa baay'eenis teknooloojii kanaan imimmaan xaragamaa jira jechuudha. Asumaan dhaamsin ani dhaamu nama kana nama suura isaa asirratti argitanii akkasiin waan qabdanidhaan liqeeffattanillee yoo ta'e akkasiin gargaartan boruun hin kaffaltu waan ta'eef jechuun jaaladha. Egaa jireenyi keenya harka waaqaa jira waan ta'eef sinin jedha. Tole erga namana jedhee booddee jechuudha. Ayyuu waan ishin jette kaleessa argitaniittu bareedaati qiqqimbinnedhaati kottaa nuun jette. Lakkiyaa shaamarran lakkiyaa dubartoota nuun jettee jirti jechuudha. Hayyiyyee koo aanadha bareeduu hin danda'u. Maaliif sitti fakkaatee harka namaan jira waan ta'eef jechuudha. Guyyaa ta'e garuu akka diddiyyetti sanatti nan fayyadamaa bakka nan fayyadamaa qinni qo'an jedha. Baqqaanis magaalaa keessatti ba'ee siin jedha. Abshar isa kanadha. Magaalaa keessa deddeemaan ture, magaalaa fataa hidhee ilaalaan ture, mana sasiidonnaa bitee dhaqee ilaaleen dhufee ayyiyyee of qabii of dhiqinaan jechaa turtanii kanaa booddee kushiinaa keessa deddeebi'an asif achi garmaamuun hin jiru. Ramanmalxumxixi jechuun hin jiru. Sarratanya afurinii qaxaradhaa. Inni tokko nyaata qopheessiti, ishin tokko immoo carqii miicciti, ishin tokko qulqulleessiti, ishin tokko immoo manaajar gooti. Sarratanyoota mana keessa deddeebitee tiriitii kan gootusi. Kanaa booddee dhaabbadhee yookiin immoo taa'ee yeroo seedoonii Finfinnee Yaman jedhennaan taa'ee isa heegee qarshii shunkurtii, qarshii dinnichaa, qarshii meekaappikoo, qarshii mataa kooti jedhu hin qabu nan hojjedha. Inni sini ayyuun birri jaalatti jettan asirratti dhaabbata. Amma kana booddee biroo koo keessa taa'een fattaa jedha hojjedha jette. Kutattabbaa kee dhugaa gootetti Oromootatti waaqa. Dhugaa dubbachuuf akkuma dubbattu jetti. Ani kaleessa yeroo ishiin konkolaataa kaastee qabirraa xixxixxit gootee Sumayyaan na jalaa gor waan jettu fakkaata. Dhugaa dubbachuudhaaf jennaan jechuudha. Baay'eedhuma goobassidha. Jabaadhu siin jedha. Inni biraa immoo jechuudha. Caaltuun kaleessaa maallaan jechaa turtanii anatu sarratanyaa isiniif ta'a jettee lafa ajjiinii paantiin ciisutti viidiyoo hojjette jechuudha. Aariin kun tokko takka waan itti ishiin naman goonee hin jiru. Ishiin viidiyoo hin argine fakkaata. Duraanii ishii bira dhaqee ishii ofirraa baafnaa maal taana jedhaanii inni ishii sana bira dhaqee waa baay'ee haasaa jechuudha. Dubbii sobaateedhaan jechuudha. Kanaafiyyuu ani sarratanyaa keessan sinii ta'aayii ani siniif hin ta'u. Kanaafiyyuu mi'a kee fudhadhuutii baay'ee huccuu keessa saabbadhuutii baay'ee jetteeni ajjiin otoo inni ciisuu irratti viidiyoo jette turte. Ol deebisii maaliidhaaf ati carqii kuufanii gadi guurtee ollaaf deebisii gara manaatti ol deebisiitii naaf galchi yookiin immoo akka booti keessa naaf kaayii jechaanii ture jechuudha. Ishiin garuu hin dhageenye. Ani sarratanyaa isiniif hin ta'u yoomiyyuu wanti sirraa buusuus hin jiru. Ittuu na jabeessaa jirtu jettee ni jirte jechuudha. Daftanis egaa yeroo tokko beektu dafamee wanti isin kaayyeffatan tokko yeroo tokko namaaf hin raawwatu. Egaa ishiinis immoo guyyaa seerri waame malee uma gochuus hin dandeessu. Namoonni baay'een garuu aniyyuu gaaffii natti ta'a maali yoo dhiisiste maani siqaayin kun hundumtuun jedha. Isa kanadha amaa gochuu hin danda'amu. Achi booddee immoo ishiinis immoo kan
ajjiis jechuudha. Ati mana ishiin harawaasi viidiyoo qullaa suura isaatti fayyadamteeti viidiyoo irratti wanni isaa irratti jechuudha gallakkistee jirti jechuudha. Viidiyoon gallakkisne malee kuni baay'ee dogoggoradha jechuudha. haa ta'uyyuu malee gadi ba'uu isaan inni shaaworii seenee kan maali shaaworii seentaa yeroo biraa shaaworii hin seentu miti jettee wanni ta'aa turte jechuudha. Yoo dubartii faana fulan malee biyya keessatti shaaworii hin galaniidha jedhee ajjinis dubbachaa ture. haa ta'uyyuu malee kana gidduutti carqinis lafaa hin kaane ani garuu feestaalitti naqee finannaan shaaworii seenee bahee qabadhasii fudhadhuuti deebiin jedhaanii jette jechuudha. osoo kanadhaan immoo jirru immoo jaartiin ajjiisii ani viidiyoo waraabeera garuu immoo kana teeraa surreen irra jira yeroo ani amma kanaan doorsisaa jiru hiriyaan kunaa bilbilteetu rakkina sirraangaa kanaaf jettee ammas kassasuu dandeessi waan ta'eef suura kana balleessiiti ishii dhiifama gaafadhunaan jette. kanaaf iyyuu ishiin dhiifama gaafadhaa suurichas akka ishiin balleessite kanas akkanarraa buustuun barbaada jette jechuudha. haa ta'uyyuu malee caaltuun hojiidha yeroo dhuftutti osoo nagaa hin gaafatin ol darbitee maal nagaa naman gaafattu ennaan nagaa maal si gaafatu jennaanii ennaan argitti hin gammaddu ennaanii jaan argaa keeyyuun barbaadu osoo ijaan si argu baadheeyyuu baay'ee natti tola jette jechuudha. yeroo kana keessatti waan tokko si himahanii suura siif haquu viidiyoo siif haquu nan barbaada sananarraa buusuu dandeessaa jennaanii gallakkisteetta miti jennaan lakan suuruma fayyadame suurammoo nanaqaa kanaaf iyyuu amma viidiyoo atofii keetiidhaa dallatiitii narraa buuseennaaf fidikaa jettee jechuudha. caaltuun harkaa fuutee erga dallattee jechuudha hunduma isaa ilaaltee dallattee yookiin ishee yoo bilbila biraa keessatti qabatte gaan beennu malee jechuudha. kunis immoo akka dogoggora ta'ee akka hanga ajjechaatti illee nama deemsisu jaartiin tajjiyyuu hubatteetti jechuudha. yoo gadi gallakkisteetti ta'e rakkina akka isheetti fidu jechuudha akka seera musliimaatti jechuudha. kana beekattee ofuma isheetiidhaaf haala ishee mijeeffachuudhaaf gowwoomsitee jechuudha. caaltuudhaan kan isheen karoorfachuu barbaadde garuu caaltuun harkaa fuutee akkuma beekamu dallattee edda dallattee booddee maalidha ka'ikaayiin deemna jetteen jechuudha. eessa deemna jennaaniin ati kakattee miti kan dallatte kanaaf iyyuu ka'ikaa deemneetu narraa buustaa jennaaniin ani amma kana muluu gowwaadhaa gadi dhiisan jennee jalqaba irrattis immoo nati gadi dhiiste suurri maalidha jennaan ani sammuma jedhee suurriidhuma akkana teeraan mul'ise malee fuula kee hin mul'isne jettee sanuma gadhiiste jechuudha intarneet irratti jennaaniin maali nuti tokkoomneetu jaalala humneetu akka obbolaatti waliin jiraanna jennaaniin haadha keenya moo abbaa keenyatu tokko eessatti wal beekne gaafa ishiin jettuun oromummaadha jetteen jechuudha. oromooni kan akka keetii hin qabu cakkaanya akka keetii hin qabu gidiramtuu akka keetii hin qabu jettee jechuudha. haa ta'uyyuu malee bakka san kana dura balleesseera kanaa booddee garuu hin balleessu yoo ati biyya kana keessaa bayisnaan jette mana kana keessaas bayinaan jette ajjisnaa dhisi yoo jetteetta ta'e waan hundumayyuu gochuudhaa fi eeyyamamtuudha jettee jechuudha. maaloo rabbumaa jedhiitii narraa buusii narraa hiikii maaloo naaf yaaddu jetteen jechuudha. caaltuun garuu ani kana yeroo sirraa hiiku hin qabu innati na gootee tokko lama miti qullaana waraabu kee miti asawee dubbadhee siif hin xumuru waan ta'eefi amma na dhiisinatti iriyyiinii wanti sirraa buusuu hin jiru yerooni bahee dhufutti mana kana keessatti teessee nan eegin jettee dhaamsatti dhaamtee turte jechuudha. egaa ajjiidhaafisu carqisaa gadi buufamee gadi guurame malee ajjiinis mana sana keessaa osoo inni bahuu hin argine ishiin sunis osoo ishiin baatu hin argine amma immoo viidiyoo lammataa irratti maaliin akka dhufanis hin beennu. isa kanadha isiniin jechuun jaaladhaa namatti tolaa wanti hundumtiyyuu bayeessa shaggaadha mishaadha isiniin jechuun jaaladhaa garuu kanachi keessa baay'ee natti tole viidiyoo ayyuuti jechuudha. viidiyoon ayyuu baay'ee nama bohaarsa jechuudha. nan kolfee nan gammadee jechuudha. maaliif bakka yeroo namni yookiin immoo shamarreen
akkattiidhaan jajjabaattee cimtuu taatu koomeenii bichaa miti jechuudha. Ishiin qopheessituu diraamaa duwwaas miti. Lakka joo hundee yeroo akkatti ilaalan daa'ima fakkaatti malee waan of hin qabne fakkaatti malee ogummaa baay'ee qabdi jechuudha. Hayyuulii garayyuuttan deebi'ee ogummaa baay'ee qabdi jechuudha. Na qabirraa ittee jechuudha konkolaataa kaafattee masaanonni wal gugguutti teessee jirti jechuudha. Isa kana siniin jedhaa bakka abbaa manaan illee kani namarratti fuudhuu yoo dubartiin of qabu baattee dhiqachuu baatteedha. Kushiinuma keessa achi seentaas baatteedha. Of qaba akkasumatti hin fuune abaddan akkasumatti hin fuune jettee amma seedoon nan fuudhaa jechaas ni jira ture jechuudha. Na haalli isaallee nama keessatti jirullee ulfaataa dhaalicha keessaa ni ba'a. Nama hundumti keenya yuuti gara fuulduraatti fuudhuu malaan beeknu nuti fuudhu jetteetti garuu hayyuun isiniin jedha. Kanadhaan iyyuu kun akkatti nan babbareedee dhufe akkam meekaappiin koo akkam hin ta'ameti bareenneen akkayyuun jetteen taane yeroo sakkana isiniin jechuun jaaladha. Kanadha Qiddoo YouTube immoo subscribe like gochuudhaan kee galchaa kee tokko kee lama kee sadii kee afur kee yaade kee jedhu gara maatti akka deemu taasisa. Ishii suutan jedhinaati eebbifamaa saalon guddaa sin jaalladha.